Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Bakka jiraattanii eeggamtanii yoona eegdanii egaa har'a waan taajjabe tokko qabadheen karaa keessan dhufee too jira. Namoonni kaa tiktokii gubbaatti ijoollee kana hin beekne jiru. Ijoollee ganaa lafaa dhufaa ijoollee waggaa 8 ni ta'an jedhee too hin yaadu jechuudha. Ijoollee kana lamaanii waa'ee isaanii waan hin taajjabe wayiin qabadhee too karaa keessan dhufeera. Video kana like share gochuudhaniin yaada keessan immoo koomentii jalatti akkanaa barreessitan abdii guutuun sirraa qaba hordoftoonni hundi keessan iyyuu jechuudha. Yeroo baay'ee ijoollee haga kanaati miti ijoollee xiqqoo jajjabaatanu. Egaa karaa social media biraati irratti yookaan miidiyoota biraati irratti yookaan warroota interview godhan biratti ni argina. As keessatti waan an taajjabe ijoollee kana dhugaa dubbachuuf baay'een jaaladha baay'een hordofaa bira hin darbu daqiiqaa tokkoof iyyuu jechuudha. Hedduu natti tolan. Dubbiin afaan isaa keessattuu abbaan daraartuu ta'ee kan hojjetu kan mucaa xiqqaan kun lafaa dhufaa qaxalee kan ta'e dubbiin afaan isaa keessaa bahu baay'ee tokko nama ajaa'iba. Gochi isaatii fi jechi isaa umurii isaa wajjin nama walitti hin dhufnedha. Egaa ijoolleen koomedii baay'ee irratti hirmaatan kan isaayyuu caalan ijoolleen baay'een ni jiran jechuudha. Garuu mucaan kun waan addaatiin hojjeta. Hojiin inni ittiin hojjechaa jiru akkaataan inni argisiisaa jiru akkaataa nama guddaa akkaatuma biyya baadiyyaa keessatti namoonni dhugan raawwatanidha kan inni raawwatu jechuudha. Egaa kaameeraa duubas ta'eetu kan jajjabeessee isaan irratti wajjin hojjechaa jiru ka baay'ee namallee ajaa'ibu inni nama gahaadha. Garuu ijoollee waan xiqqoo tanarratti waan dubbadhu qaba. Dhugaa dubbachuuf erguma duraanitti gaafiiwwan gurguddaa baay'ee na keessatti uume. Isin hoolaata maal jettan kana gubbaatti? Ijoolleen isaan hordoftan keessattuu warri isaan jaalattan warri isaan dhaggeeffattan mee maal jettan isinillee mee waan taajjabdan jira as keessatti dhugaa tijjibti baay'een taajjabe as gubbaatti jechuudha. Egaa ijoolleen Oromoo baay'ee warroonni interview godhan baay'een ni jiru. Bakka adda addaa ta'anii yeroo baay'ee tiktok irratti ijoollee guyyaa 2 guyyaa 3 argine interview godhamanii waa'ee isaanii seenaa isaanii gizee dhageenyu argina jechuudha. Garuu ijoolleen kun karaa miidiyaa kana erga dhufan ijoollee badhaasa fa'aa badhaafamtedha keessattuu okay paasta irratti badhaasa argatanii too jiran jechuudha. Ijoolleen kun ammas immooyyuu dorgommiirra jiran waggaa mo'anillee hin beeku yeroo darbe dorgommiirra jiranii warroonni poleessi dubbateeraa yookaan mucaan guddaan dugda duuba isaanii taa'eetoo mucaa isaanii taa'eetoo hojjetu dubbatee jira jechuudha. Ganaa yookaan waa'ee kanaa ibsaayii dorgommiirra jiranii ganaa hin mo'anne jedhee dubbateetoo jira. Ijoollee kana namni tokko karaa miidiyaan finne waan ani taajjabe keessaa jechuudha. Ijoollee kana namumti tokko namni miidiyaan fayyadamne jira biyya keessatti. Namni nama interview godhan danuutu jira. Dhugaa baay'ee nama dhiba jechuudha. Waa'ee ijoollee kanaati irratti ani dhugaa waan an taajjabe baay'ee ture. Haga kana ijoolleen kun haga kana ijoollee abdii boruu ta'an akkanatti odoo hojjetanu keessattuyyuu mucaan dhiiraa kun jechuudha. Gochi inni godhu. Keessattuu gaafa sakkareetoo galee isa ofiisaatii dhaabe koofiyyaatti kaa'ee midhaan keessa kan ni dhaabbata. Keessattuu ijoolleen karaa baadiyyaa taatan ni beektu. Akka midhaan wayii dhufeetoo hinaane nama fakkeessanii ulee harka godhanii koobii irra godhanii muka ni dhaabu jechuudha. Muka 2 dhaabanii midhaan jidduu bakka fa'aa ni dhaabu. Allaattiin adda addaa yookaan akka amaakosiin dhufeetoo hinaane hedduu sanii waan akkasii ni fayyadamu. Keessattuu dinnichaa. Kan akka maal fa'aa midhaanota adda addaa keessa ni dhaabbata garuu wanti keessattuu dinnichaan sirriitti beeka hin haadhama dinnichaa waan ta'eef iyyuu bakka akkasiitti kan dhaabe irratti akkatti deemee isaan gizee wal lolu kufe sanfaa baay'ee tokko nama dinqisiisa jechuudha. Waa'ee mucaa kana gochi inni godhu umurii isaatiin waanuma tokko waan walgituu miti. Sababbiin ijoolleen kun interview ta'uu didaniif maalin? Ani kanumatu iyyuu nagarrame mee isinoo maal jettan dhugaa namni viidiyoo kana laaltan ka odoo waa'ee ijoollee kana koomentii jalatti lakki ijoollee kan interview ta'uu hin qabne warri jettanis hoggaaraatan warri isaan jaalattan jechuudha. Ijoollee kana namni ni jibba jedhee yaadu sababbiin isaa ijoollee xixiqqeeshuu ijoollee sabiyyiiwwanii garuu hojiin isaanii baay'ee nama dinqa. Hoo adda daraartuutillee fudhanne daa'ima xiqqishuudha baay'ee xiqqoo kan taatedha. Hooshii wajjin hojjettu baay'ee nama dinqa keessattuu abbaa daraartuu ta'ee kan hojjete mucaan kun. Dhuga aktiin inni argisiisu akkaataa inni argisiisu egeree kana oliidha. Garuu jajjabina gubbaarratti ijoollee kana haamlee ta'aaf maaf interview goone. Biyya keessa hin jirtu ijoolleen nama interview gootu. Social meediyaan biyya keessa guutee jira. Baadiyyaa keessaa namni interneetiin hin fayyadamne hin jiru yeroo ammaa jechuudha. Garuu warroonni miidiyaa gurguddaa ijoollee kana maaliif interview godhuu dhaban? Ijoollee kana seenaa isaanii baruu ni barbaanna. Baay'ee jaalanna, baay'ee kabajna.
ijoollee egeree ta'anidha garuu maaf intarbii ta'uu didan ijoolleen biraa maaf intarbii taati dhugaa dubbachuun mee isin taajjabdanii jirtu mee waan taajjabdan isinillee koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Annugaa baay'ee tokkoon taajjabis baay'ee tokko natti illee dhagaame maaf ijoolleen kun as ba'uu didan. TikTok irratti beekamtoota foolaarii baay'ee qabu. Akkasuma immoo wanni paastaa yeroo beeksisanitti dorgomanii tokkoffaa ba'anii jiru. Amma maaliif isaan kana miidiyaatti ijoolleen kun haamlee ta'aa fi namni maaf affeeruu didde maaf intarbii godhuu didan kan jedhudha jechuudha. Kanaan tijjibdidanii keessatti dhufe mee sinoo warri taajjabdan hoggaa jiraattan mee waa'ee ijoollee kanaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani baay'een isaan kabajaa baay'een isaan jaaladha hedduu natti tolu. Kanaa kan ka'een qabadhee too dhufe warroonni immoo tijjibtii kana keessa seentanii toraattan seenaa isaaniitillee warroonni beektan hoggaa jiraattan keessattuu warri miidiyaa biyya keessaa ijoollee kana maaf nu dhiyeessin dhaga'uu barbaanna waa'ee isaanii dubbii afaan isaanii keessa ta'anii maal akkamiin akka kanatti dhufanii hojjetan akkasuma kaameeraa dugda duuba ta'eetoo kan isaan hojjisiisu sababa kan akkamitti akka ijoollee kana karana seensise keessattuuyyuu ka abbaan daraartuu alkoolii yookaan dhugiiti sakkaruu irrattidha kan hojjechaa jiru. Isa kana karamiin akkana isa kara kana fiduu danda'an hawaasa kana maal akka barsiisuu barbaadan kan jedhu maaf intarbii nu godhuu didanii hin barbaanne jechuudha ijoollee kana akka intarbii nu godhan. Kanaafuyyuu mee warri sheer godhaati warra biyya keessa jiru nu gaa isiniin jechuun jaaladha. Anis biyyuma keessa jira kan miidiyaa guddaa miti maaliin godhuu danda'are osoo miidiyaan kiyya guddaa ta'e ijoollee kana bakka jiranitti barbaadetan istiidiyoota karaayyee istiidiyootti isaan affeeraa ture. Garuu humni koo bakka isaan hin geenye guyyaa tokko hin gaa'edeen abdii qaba. Keessattuu ijoolleewwan akkanaa lafaa dhufan kana keessattuuyyuu jechuudha dhugaa baay'ee tokko natti dhagahamee tan jira. Maaf akka ta'e hin beeku ijoollee akkatti lafaa dhuftu kana maaliif akka callifamee tolaalamu hin beeku. Oduma fooraarii gurguddaa qabanu odoo sooshaal miidiyaa warroonni gurguddaa ijoollee kana argaa jiranu maaf akka cal jedhan hin beeku. Garuu ijoolleen biraa dafanii intarbii ta'an. Ijoollee baay'ee argee jira ijoollee xixiqqoo hojjetan ijoolluma keenya kan ta'an ijoolluma Oromoo kan ta'an warroonni intarbii ta'an baay'eetu jira. Maaf ijoollee kana akka intarbii godhuu didan hin beeku. Dhugaa mee kanaafuyyuu gaafiin isinirraa qaba gaafii koo kana immoo dhaggeeffadhaa naa deebisa isiniin jechuun jaaladha. Har'a kan waa'ee tijjibtiiti mata dureen kiyya warra isinitti tole dhugaa jiraatu laayik sheer gochuudhaan wal biraan gaggaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan namni kamuyyuu waan isatti dhagahame tokko miidiyaa ofii irratti dhiyeessa. Kanaafuu waa'ee ijoollee kana gizee hundarratti dhagahama. Isuma dhugaa seerisii ta'ee waan isinitti dubbadhee jechuudha. Waa'ee ijoollee kana baay'ee maaliif kan jedhu keessa geenii deddeebi'ee jechuudha. Odoo hojii akkanaa hojjechaa jiranuu maaf intarbii ta'uu didan. Baay'ee barbaanna akka isaan intarbii nuu ta'an. Kanaafuyyuu ijoollee kana intarbii nuu godhaa isiniin jechuu jaalanna warroonni keessattuu istiidiyoo qabdan biyya keessa jiraattaniitu istiidiyoo qabdan nullee gaafa tokko kan istiidiyoo uummatne ijoolleewwan qaxaleewwan akkana lafaa dhufan kana affeeruu dandeenya jechuudha. Hin beekamu guyyaan ni dhufa gaafa tokkoon nutillee kan waa'ee nama intarbii godhuudha. Kanaafuyyuu quncee fi quncee walitti ida'amtee harba hiitii jedha Oromoon. Kanaafuyyuu walitti ida'amnuu siniin jedha gaafa wal jajjabeessine ni guddanna gaafa guddanne istiidiyoo horanna gaafa istiidiyoo horanne qaxaleewwan akkana lafaa dhufanii kana affeerran isiniin jechuu jaaladha. Kanaafuu walaa guddisnu wal bira haa dhaabbannu. Sheerii gootan laayikii yoo gootan nama tokko bira gaa nama tokko san bira immoo laayikii godhe nama tokko bira gaa namni tokkoo fi tokko walitti lama ta'a. Kanaafuyyuu ijoollee keenya waluma qabnaa walaa guddisnu walaa jajjabeessinu warroota nama arrabsuyyuu ni jajjabeeffamaa jiranii warroonni waan gaarii hojjetan nama bohoorsan kan akka ijoollee kana wanta biyya keessa jiru keessattuu baadiyyaa keessatti waan jiru qabatanii kara keenya gaafa dhufan nullee cal jechuu hin qabnu warroonni miidiyaa gurguddaa qabdan piliis isiniin jenna. Ijoollee kana nu affeeraa dhugaa dubbachuuf hoo affeeramanitti illee raattan keessa warri bilbila koo qabda sheer naa godha intarbii godhamuu isaanii argee hin beeku tiktokii baay'een hordofa'an dhugaa hin argine ijoolleen kun ni dhiyaatu malee intarbii isaan godhaman takkaayyuu argee hin beeku. Kanaafuu lakki intarbii godhamanii jiranii situn arginii warri naan jettan hoo jiraattanii sheer naa godhaan isiniin jedha nan hordofa ejaan baay'ee jaaladhuufan ijoollee kana dhugaa baay'ee natti tolu hedduu natti tolu. Laalellee isaan hin quufu viidiyoo isaanii irra deddeebi'ee fa'aa yeroo laalitu iyyuu jira jechuudha. Gochi abbaa daraartuu hedduu namatti boonsaa nama gammachiisaa haati daraartuullee akkasuma ijoollee lafaa dhuftu boru kaa abdii egeree kan ta'anidha. Akkas isiniin jechuun jaaladhaa viidiyoon kiyya kana fakkaata.
warroonni qeeqas qabaatan waggaa jiraatan ittuma fufaa qeeqa keessan naa barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni immoo isinitti tole akkasuma yaada keessan naa barreessaa. Viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaataa bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Baay baay.